कहाँ से आप थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन और पेलिंगरा जोलेंगे siapa mati alan jolenga yang mal baru jera oke pelingira ala abu umat keren ka over Surubben nama isina agate walaten tani wallol tani surubben kale gurgura Dallala mera se kabe barre fama juar ila la barre fama juar akka shinkare gruppi jara de barre ko sida kartani bare gruppi ta sunwer ka jette maka gain ta kanna ke fadda summa wallahi da ke fadda jalatanis jippitanis yo naga barbaadan ilma wallo naga barbaadu dubatan naga barbaadan tanan inuma salam tan cala itu maga famta inuma dibam tan halkanis guyas age fadda yo naga barbaadan nam naga jibbin ala zabakan ni salam tan ras boros Abo sekarang yang kena gama finjila itu kok be ama tadi kamera. Nama nanti kan kira mau di bawah nagama. Ani kawai tamali juar mama. Galenya shine wo wara to da si hudu fe di fame ariye wani wai tani mali ka walon ta sidi ka walon tani wara ada sa hudu da himbiyane walon tani odu ada ka badanga du safu ka badanga du da ka badanga du oro namas tiran hera biya kutatani tani jarul hera namadiyo wara hera ndiye musani miti sadakana wai dibinga wai dina putara walon tani wani bochani mali wara ta ba kom so jira herri jira nam bada jeddan dubbe nyu kase jeddan jar summa nyu diga jeddan nyu dura wan kana egale jeddan lubbun gama kami dura bate jeddan samboda ilma balu ti jetteti itti demta gafa nu nama dura dabbannu gafa jeto kollalle gamana nama arkafunu incha lifa marra yakamane warra nama jeso sondane warra lakki jo santu yakamada argun jirtani aga kabenya aga mindan sameda dalagan sam barar bujurra shurubbe nama kana biyeku miti nama safu ada dudada jechetti fayyada mammale warra gocha san biyeku miti warra safu biyeku jolle ke nyawannin damu ani sinirra gwa jolle ke nyawannin damu ilmi namal manamatimi ummanni afanin inchallisu logi fi shiran disani kana laltani lubbun namal afarran dagugamin dala qabna diga qabna suuta firra lala jaarsi hoggaa dhufee gama hundarra walabat amma sirraa kafalanna jiru jiru amni walabaa yoo dhufe ama walabaa wajjin hakan dabsinaa dhugaan dabsinaa alaaf digatti singalti amma kana kanin sinit dhamma dhuka furatummoo sintu beeku nagaat Gala to me se wanjalenya sebenarnya rane jual mama makamashiti wanjalenya da jual mama semata sede wani bocare fingertani harusi wara logi gutame harusi wara shirang gutame wara ada safudu da biya kumiti wara kame beku ila jual mama di beku malipin imbenne warra dhuga fanno dubbate fannon dhugaaf qabsa tigren dhugaaf qabsa ertran dhugaaf qabsa je warra loon keenya fi nama keenya oreegamummoo irraa dubbatu hin dandeenye ani waan isaa dubbatu hin danda'u kaleessa hayyuu oromooti beeka oromooti hiriirre amma immoo amma kana ani nama kalee gurguru ani hattuudha ani nama maallaqa seeffat ala nama gargaaru kanuma dhugaa kana dhosinaa galatooman Barela shurrubbe waa tokko asirratti laa dhiiga namaadhaa cubbuudha tahaa akka ati baantu nuti tuquutillee naa jennu hararlee borulle yoo kan lolaan tokko taate nama fira loluun dafaan nafsi waan jalqabu wanni isin iddamu rabbi sodaadha yoo namni lubbuu nama keessanii baase malee lubbuu namaan baasina maaliif namni duusuni wallahi bilbilan qabu waan namni itti jiru hin beeku ila isii rabbii taason amma isiin lammiin jirtu namichi duukuni bilbilan qabu waan namni itti jiru hin beeku waan qalamuufillee hin beeku
isa du'e sanirra isa jeese miidhame yoo waan namni si godhen godhinii ja'uu hin danda'an maaliif dhugaan sitti ma dhaggeeffadhu warri gamanaattis warri gamatis noggaa agar jaartii namaa yoo dhungatte te koramte jaartii namaa yoo salaamte te dhungatamte garuu wanneen sin hidhaamu rabbi hoo beettanii islaamummaa fi oota oromummaa waliin qabaanne ilmaan lagaa taane lubbuun isin dura yoo baate malee lubbuu namaan baasina wallahi isinittiin dhufuwan waan hin seenu arge gamas hin taane gamana hin taane Tigraayitti galuu hin deemu Maqaleetti hin galu akkasan kalees bakkaan dadhabe qaba garuu tana isin hidhaammadhu. Ya galatoome kana barbaanna. Sani achi hoo kalee bituu barbaadanii fi yoo kalee bituu barbaadan baa yoo maallaqa guddaa seeraan alaa gargaarta isaan akkitti fudhatan akkuma Oromoo gargaaru kanatti maallaqa walitti sassaabee isin gargaaru jira yookaan duuban lolchiisu jira isa ani amma akkiin itti ilaalamu jiru mootummaa kuuriyaan nasee an ta'uun beeku amma maqaa jijjiirratti deema Shurubbe waa tokko si gaafadha. Maafiyaa qawwee bitate san maaliif gadi boossin goone Jawaar Mohammad suni maafiyaa miliyoona lamaa fi tuqaa shan buusisan. Sagaleen keenya jiru. Jira dalloo qabu mara. Baay'ee dhaggeeffadhaa san amma Abdallaa jara waan sanaa walitti keenya yookiin jalallee turaatan silaan dhageessanii arguun dhabdanii nan gaafadhe. Gaafii deebisaa gubbaan dhabanii abbaan manaa gastirraan hunda gad urgufachuu dubbiin danda'u jedhamni gizee waamee kaasuu ture. Namni achi jala ture ragaa buu danda'a jechuu gaafii dhabanii. Maddi rakkoo kana erga achi tahe sila warri wal fixuun malee warra hidhatee achi ture maaf isaa wal fixinii hin dhaban deebisa. Akiramaa jam shurrubbeen maarree keessa nama Kaalid jam hojjeessee dammaamitti galee mana kiraa qabate taa'uun turre naan jedhan eessaa fidde ragaa hojii fidin hin dhabe deebisaa jechuu. Isinii galutti jira miti. Isinis akkuma warri isin duraa fooloodhaan agartee miskiina wal ficcisiisuu ture fooloo barbaada dhuftan malee osoo dhugaa ta'eetiif miskiina keessaniif guguma qabatan har'a gasti banatanii waan argatan arbaatan jee kinaafaf immoo fi wanni waa'ee jaarsummaa asoo walitti dhuftuun jee namni gartee anaanummaa fi waa'ee naafaa asoo ammaas jarri dhaggeeffadhu amma duraase wanni gartee kana hunda gahee ijoollee keenya miira keessa galche gaafuu ka'umsarraa yookaan afaan jechuu afaan kana dadhabde anamma jecha fi qalmata harka kiyyatti wanni na gubbu afaan wallaahi yaa jira afaantu na guba arraba afaanitti jechuu maaliif nuti akka ilmaan wallotti du'a hoote nuti du'ate akka qoonqoti du'a keessatti guddanne jechuu diinanis du'aa jirra duutis ajjeesuunis nuuf harawaa miti nuyi faayaan akka kiyyatti jechuu garuu jechan taane gartee nuyi osoo garte nuti lubbuu dhabuu caala dhugaa dhabuutu nu gubutti jiran akka kiyyatti nama dhabuu caala dhugaa dhabuutu nu gubutti jira jechuu wallaahi kana gartee akkatti dhugaa teenya namni aduu guyyaa hidhu gubbaa taa'utu nu gubuu jira jechuu lubbuu namaa dhabde ollee lubbuu dhabamte caala isa ittanaaf caalallee wani gubuu jiru kanaafu wanni godhamuu qabu shurrubbee silaa akkuma janjanii kuma fidanii fidanii wanni isaan fidanis takkittiin hin jiru ijoolleen teenya bakka jirtanitti akkuma shurrubbeen isin jee wal quba qabaadhaa ammallee irratti wal isin hidhamu ijoolleen teenya maanaa walitti jabeessaa gantummaa kana kun shurrubbeen jee waadaa qabannee ture shurrubbeen nama jiru waadaa nu qobachiisa gaafsaniitti rakkan nama rakkoo teenya namni argu malee gaafsan rakkan kakanne jechuu akkitti dubbannu afaan nu hidhe kinoo shurrubbeen jira ani sama shurrubbee makumadhaa osoo garaan na gubat waadaan na qabachiisan tun na hidhee na rakkise san waan taheefu ummanni lolaan akka gartee hin dandeenye arganii fi kanan beekani bar kanan beekani akka namni warra guddaan kakatee kakuu seenee taa'u warra gaafsan kakuu dideetu waa dubbatu shurrubbee waa gaafadha shurrubbee ati qawwee warri diisha wani jedhe shurrubbeen irraa hiikatee teessi asuma jedhaan wal bukaariiti dubbisu nama Abdallah sanitti dhiisi na Abdallah sanitti dhiisi dhaggeeffadhu qawwee gurbaa warra diishoo tokko dalaala ramanii fudhanii hiikatee taa'uu dhiisee barra mooraa waraana miskiina sin katee warra achitti hadhaan oofinaadha summiin biifinaadha afaan keessan cuqaalladhaa jedha ammaas wanni isin dhaabaa kun shurrubbee isin jedhe ummanni kuni akka humnaanis bu'anii dadhabaniidha durumaan isin hidhama ture inni tokkoffaa hinaaffadha akkamitti umma dhugaa rabbisi ummanni kun hinaaffa keessa jiru waan hinaaffaa jabdoo qoma jechuu akka masaa nuti hinaaffadha waan hunda hayyummaas gootummaas nutu qabaa jala duubaan amma dura gaafiin sin gaafadha inni keenya turtur keenya shurrubbeetu nama jala qabee nu ficcisiise gumaa shurrubbeerraa kabalannaa jennaa kakata inni gamasii shurrubbeen hattuudhaa kalee gurguraa isan nu fixee jira ambaale gummaa kiyya malee meediya marra dhufee waan nama marbaa olii nama kamis ba'e olii dubbatu eegana irraa jiile lakki eegana namaan hin jiru akka
Gaabbin bakka dubbattees rabbi namni kan wal fixu jiru ajooli nama dhufu. waan gaaraa Namni dhugaa biyya kullee si galateeffata rabbi biraa illee haqa qabda. waan gaaraa sa'u namni gaara dhufuun barbaachisa sii galee gaafa Kana namni bakki gartee himannee jirfa mataa kiyyaami akkana millateen alaale annaddoon tiyyani kaan qabdu jechuudha walloon beeku jinniin beeku gaaruu immoo Ela dilo tokkummaa jabeessaadhaaf eenyu shurrubbee keessaa dhiiftus dhiisuu dhabaattus siin ollamtu waan ta'eefati inni si beekna dhuguma rabbi hedduu si shaaduufis hin ta'in haga tokko nu dhiyaattee hedduu lolaa turtes galata kee badaa kanaan dhufe dubbiin qabu ijoollee wajjin jiraatu jechuudha dantaashiiti. Bubbu'aa kanaan uummata kun nu kabaju akka bubboonyu kanaan waa fidduun qabdu. Waa fiddu faakii bakka jawaartee ammaan danda'u isinitti ammaan danda'u isin dura dhaabbadhee yoo akka feetan naan jettan na arrabsuun isinirraa tola na komatuun silaa isinirraa tola wallaahi maqaa rabbi 99 na bira jirtaniif osoo hin taane dhaabbaa gaafan jedha dhaabbattan nama gadhiisaa gaafan jiru gadhiiftan namni nama waarraa argate galatoonfata nama waarraa dhabe numa komata sii galee komiin jibbaa fi duula ergaa kaase nama wal fixuu fi lubbuu ilma hiyyeessaa baatu kana mul'atuu fi kana dhaabuu fi dhugaan asiiti yakki bakka kana jira warra santuu nama kana fide jechanii dhufanii waa tolchuun ergaa dhibee shurrubbee jeni shurrubbee dirooniin inni arabaatu gubbaa deemee dadhabee shurrubbee nama 190 jirti yoon barbaade 100 faaniin dabalan warra gartee gandaaf kutaa waliin gaafanne waan namni na gaafatu danda'u yoo jiraate immoo mushaara nurraan kabalaa dhufu garuu waan Salaamu alaikum. Shurrubbee waa tokko laa. Ani waan ati jira. Ummati kun ummata barate jedhanii ummata barate jedhanii. Kuuree garee keessatti waa guurratu warri agartee ummata barate nama barate malee maaltu oromiyaa gabrummaatti kennamu warra barate malee eenyu nama keenya ummata barate jedhana. aboo sirna gadaa warra barate moo warra hin baratini tume si ummanni gaafee akkam gaafa Ya barakana. Oromoo walloo gaafan baratin amaarri qawween hin deemne amaarri asriin keenyan kararra hin deemne gaafa barate immoo keessatti dhumuu jira hanganumaan sinii dhaama lubbuu namaa nama duran baasina lubbuu namaa maaliif ummata saniif himi warra kaameeraa duuba taa'ee dhaaddatuuf dhala akka fedhe haasa'uuf himi amaara janiimi amaarummaa keessan oromoo ta'uu keessan amaarruus hin beeka gadee janiif gadeen taatan wallaala janiif wallaalan taatan nama dura naanina jaarsi nagaa yoo dhufee waa sin gaafate jaarsa waa jettaniin hin qaanfachiisina dhugaa keessanii fi bakka dubbiin irra dhaabbatte bakka araarratti diiggate hoggomee akka namni nama harkaa ba'e gaafadha heera uumatiin. Ya injiru amma injiru makan kamu bemerrefu sageta no kuta kamu tu nagora pilih sodan desan sagale ka sani brana coba bro isimbra ngege nu no sa kutak isini de bina balle nu bisna abba mutale na sabiha asabu nu wapsa kutak gambe injiru na fakata I don't know sabon tu bilbili biga fadum Okay. Sabboontu bilbilii fi gaafadhu takka sagalee qabbii fi gaafadhu itti himi hin baaragin hin sodaatin bilaashitti maatii keetii fi ifillee hin xiqqeessin hin balleessin jiin waan namni biraa dalagee rakkan miidhamne itti himi sirritti dhufee dhugaa ofirraa himu sirritti himiif sirritti adda baasiif badii namaatiif yakkamu ayya ni deebi'a akka ni deebi'u hin beeku yoo deebuu baatee sagalee isaa guutuu jira adonnoo rakkoon hin jiru mammee poolisiin ol deebinaan itti banuu danda'a. Quraana guutu rakkoon hin jiru akka waan inni jiru. Mucaan haqaan himaafuu ichi na fuudhaa jee ichi deeme. Yaa deemee jira ichi mucaan adeemuuf deema. Dhugaan takka bala jalqaba gaafa aarsii fi walloo walee galtu akkamitti akka walee galte gurbaa kana bira dhaga'uu jiraattan. Anaa isin hima aarsii fi walloo waltumti hin jiru. Mucaan kun waraana isaa keessa aarsii jira. Waraana isaa keessa walloo jira. Nama tokko qabanii uffataa fi jawwaalaa fi birrii saamaniit gaafa gallakkisan maqaa kutaatiin akka waan qabanii godhan. Sanboota kutaa fi kutaan gabbaatee waliin buute jechuudha.
yoo dhiinni Oromoo wal dhabni Oromoo Saudii gurbaa kanarraa ka'uu baate ani dubartiidha arguuf jiraattan innumti kun qofti bakka jiru haa to'atamu wallahi billahi tallahi anaa isinin jee Jawar Mahammadiin asii booda lafa hin jaan yoo waan kana dhaabuu barbaadde yoo nagaa miskina kana buusu barbaadde Jawar Mahammadiin waan takka hin barbaadin jedhe suuraa isaa naa kennaaf iddoo dhalootaa naa kennaaf nambara arabaa naa kennaaf waan hunda naa kennaaf koominitiin Oromoo Saudii jirtu imbaasiin mootummaa Itoophiyaa ta Saudii jirtu akkasuma mootummaan Saudii mataansaa lakkoofsa arabtikkisanii gaafa bitamu lakkoofsi arabtikkisanii naashinaal ID isaatiin bitame naashinaal ID araba saniitiin nambara san qofa yoo geessitee mana koompitiraatti na hitte nambara saniin eenyummaa arabtichaa ni barta nambara saniin arabticha qabuu dandeessa arabticha qabdee gannaan mucaan mana arabtichaa waan galuuf arabtichi daqiiqaa takka kannaa jechuudha nama kana yoo hanga sitti irratti hojjechuu baanne nuti namummaan qabu kanuma hanga mucaan gammee jaamu ol deebutti Marcos yoo abbaa mucaa kanaa fi mucicha waliin dubbisnee ogu takka akka isaan dubbatu yoo godhe nama hedduu ta'e nu dhaggeeffatu jira waan ta'eef achi bakka manguddoo sana. Mucaan dhufuu Khadiir sanfaa galchime jala yoo jiraatan ergaddaa jiru. Khadiir maal jette tokkoon isaa Khadiir kam? Hareefuu dhufe san biizii haamiseen jaraan san galchi. Biizii kottu biizii ol deebi'u takka ni girtaa biizii miseengara haree wasirraa gabuuti akka isaa maal jaa. Dabbaan waan amma jette irratti rakkina qabu galchi waan amma jette irratti dura qoy dhumarraan geesseetu isaan dhaggeeffatanii make sure dhaggeeffatanii waan jiru hundi haa dhaggeeffatan sirriitti yoo danda'an immoo waraabbatan qaama seeraa fi yookaan dhiyeessuu qaban ta'e keessattuu haasamu gatii reefuu asii tokkotu fudhachuu qaban. gaarii miti. Yaa waan bareedan. Mucaan reefuu asirraa tiktok isaa maal jaa sabo mucaa kaanii Khadiijiidha. Akhi ararja. Keke arra ni girtaa as gala keke takka takka naa barreessuu gadaatti. Okay keke eeyyoo yaada deemaa. Keke ni girtaa mee takka takka barreessi mee keke barbaada ogu takka warra majjatara. Keke ni girtaa. Keke arra yoo jiraate takka takka barreeffadhu. Hijaaree isa qabdi garuu inni waan sanii wallaahi laazim nama waan Khadir waan asi gaafatu jiru gaafa mucaa kana qaban namaddi jira kunuunsi namaddi jira waa gurbaan boo waan asi gaafatu deebisi gaafa mucaa kana qaban eessi hirtaati. cufu boo dalagaarraa eegabe guyyaa sadii moo kana gurbaan waan gaafa mucaa akkana kana qaban ati eessa jirtaan siin jee obboleessa kiyya. sagalee jechaa turte sagalee isaati. Obsa kutak. Awwa muttee bira dheedhii saliiti waan qabu waan akkanaa kana. Dabbal gurbaa kun nama bira jira. Nama bira jira. Agartee? Namatu itti tasaa. Goobas. Kootu ni nyaata. Qabanii harkaa qabanii kam dabbal waan adii. Qabamee jira bishaan dabbal. Baala akkasii. Agartee amma? Namatu itti tasaa Akkasii miti dabbala obsaa hijaamaanii irraa qabdii jettuun gisan ani hijaamaanii irraa qaba saa'ee jaarsa kiyyanarraa diddiranii isaan Maalumaa sidaree yoo wati maalumaa sidaree bakki inni jiru galakkattuu akkasaa jira gurbaa kana jira jaarsa kiyya diddiran isaan baasa ijoollee isaan dhugaa namaa baasuuf hin mucaan dubbatu jiru kuni mataan isaa harka gurbaa kana jira laallu wanni sin beekuu qabdan. Namatti jira jira. Qulqullina kiyya qonnaa himi jee wal argite. Jaarsa kiyya diramuun dhiiga Oromoo hin caalu. Emmi oguta kopsi nasu dubbatu jira warra. Emmi oguta kopsi dubbatu. Mucaan amma dubbate haasirraa gabbuu yoo kuni gurbaa guddaa saniin qabamee jira ifiifu. Sodaateeti sagalee gaafataa jira waan dubbatu isa gaafachaa jira. Obbo na dhaga'u jirta na argu jirta ani dabbaal mootiiti warra gaara mul'ataati naasi sala naasi saaxila naasi hidha naasi jeesa yoo ati irraa booda bakka san teessee gocha kanaa kana hojjette ani dhaltuudha haadha manaa teetiiti. Innaatiin libdaa qushaashaa liki. Anaas hin jedhu. Mee gammee barbaada gammeen qabamee jechaa jiran as jalaa koomentii jala. Hin qabamu gammee yoo fedhan ajjeesanii gammee sanuu qabanii. beekaa ta'uu danda'an waan akkasii argamtu. Keekii kana dhaggeeffannu kutakka. Keekii maal jetta dubbadda? Ayya. Amma gurbaan ati deemuu ni jirtu waan namni haasa'u tana keessas hin jiru. Garuu ammoo akka haasa'u kana na dhaggeeffadhu afaan hin banane. Nama ganda ka'ee matu guutuu isaa asirratti gartee qaqqalee sin garsiifne dabbaalaan gana mataan faanaan dhaladhaa deebi'ee
buttee ummaa wallahi yoo isin nama kan la yoo nama ganda kiyyaa qaluu miti isin bakka san jiraattan ani ilma haadha sale aboo dabbaala nuu gartee yoo nam obboleessa kee fidee gartee gammee san ajjeesee jitee duratti gartee laayifii tanarra fidee ajjeesee sin garsiifne anfaantaan daladhaa. dhageeffadha akkanumatti yoo ati gammee ajjeesuu miti nama ganda kiyyaatii mitiiti miskiinuma oromoo tokko asii booda qabdi ani dhaltuu sin jee Dabbal. Aboo gammee mataa isaa gammee mataan isaa yoo na harkaa bee gartee an Dabbal. gobas maa buusta haa ta'u maa buusta ijjitti naggeetti girtii bar Qoy dabbal waan sitti hima. Please dabbal dhaggeeffadhu. Please. Ati gaafa haasofsiistu ati akka qaama isaa haasofsiisi. Si arrabsee si dhiisee ittiin deebisiniiti. Informationii qabdu qofa qoradhu. Jecha sana eeggadhu. ammara koon hin jiru Yes. oyaa guuta akka makana godha dubbi yaa gabaabduu amma walumaa galatti diddirre quba keenye hadlan haqqisiifne hooyne dubbii bakka isin jirtu uummanni guutuun bartan kuni mataan isaa waan takkaan isin hima maamee poolisiin adeemsaa namni gammeen sodaatee birraa eegaa ture mucaa ammaa sirraa gabbu'ee kana mataa isaatti sabboontuu ni beeyta nama keekii jaamu kana yoo gammeen waa ta'e tokko katti gaafatamu keekii kana keekiin kun mataan isaa hoogganaa takka ammoo miseensa gurbaa guddaan suuraa isaa baasee sani qabadda sirritti boo ana gammeen dabbaal dubee dubbachuun ta'a yoo lubbuun jiraate waan fidduun qabduuti ana gartee hoo ana gabbu'in maadha buccee sadhu hoo gabbu'in hoo gabbu'in naati libdaa hoo gabbu'in isi bakka hin galchin Ati narrabsiin dabbal. dhiisi asumarratti nagee jira bakka naaf beekaa waan gurraadhis Sagalee dubbatan. Yaa dubbatan. Oi, nagee jira amma dhageeffadhu mucaan ammaa sirraa gabbee kuni edan misigara keessa wajjin haasaa turre ragaa qabna mucaan kun mataan isaa mazaraan dalagu Alkuni nama irraa bakka bu'ee lolaa jiru mee'oos. Alamuddin jaabee tookin isaa sii galchiisa san. Kan gartee isaa hoogganaa jettan. Warri amma irraa lolaa jiru kuni yaa. Kan amma irraa lolaa jiru kun irraa bakka bu'ee malee abbaan gartee dhimmaa kan amma isin gartee mudiira jechaa jirtan diitofni isaa alamuddinii jaajaan. Kajjala galchi. alamuddin jaa kottu jin angocha kanarraa wala bahaa jiru kottas bee kottu jin Dhufee akka kan meeraa kottu jin kootu naagachi alamuddin ka jiru naagacha Kajuu moo eenyu sabboontu? Mee admina naa kan miidhagdi dabbaan. gaafadhu Alamuddin sana jala jira. oi warri adminaa hedduu jira qoy ni galchanitti des kotta Mee kaga maal jaa jette maqaan? Maqaan isaa maal jaa jette? No barreeffatee jira. Okay jedhee barreeffatee jira. Alamuddin Hussein Najib. Alamuddin eenyus? Alamuddin eenyus? Hussein Najib. kunoo dhufee jira ni isa kanuma argadee jira Seentee jiin? kaanuma asmara dhaq sabboontu muutii Seenee na isaa fakkaate ayyee. qabe achumatti kalaas seenee jira bakka okay alamuddin baga nagaan dhufte akkam jirta nagaa alamuddin muutii irraa qaasi akkam jirti yoo isa ta'uu baate Irraa kaachuu danda'aniiti. Dabbaala guutuu. namta ka foloon godhinaa namta ka foloon godhinaa guutaa Suuraa isaa irra kaachuu danda'anii faloon godhinaa bilis. isi oromoon gabraamee foloo haa gootu tudes kanuma isaan saluu gabbaran isaan durattu laal hooqa ilmaa isaanii foloo kuma takkaan deema isaan miti soba sabboon tuni sobdan jin foloo shaqalachuu ilmaan haadha salle sun soba Alaamuddin miira keessaa ba'e. soba nama kiyyaan dhaadatta ani ganaan bakkaati girtu haadhee si guura sii miti allaa dhageeffadhu sharmuuxa riyaasan ibeektaa meeqaanan godhe beera riyaasan Wani dan beerar yaa godhe ni dagatte dhagay beerar yaa ka mootummaan salusan uu takka takkattiin guree hidhaa galchiyar hani bare sirti arra hani de sigirti hani mootummaa ofaa bara shurxaa suudii ofaa bara Shumee sigirti maayidhaa? esirti esirti ani sharmuuxa alij yoo ati bakka sana irra malee bulti ani dhaltuudha deemunaa qarqar bakka singirtu barbaadi hani bakka singirtu barbaadi deemi tan biyya galte taani dhaa girti warri silaa mootummaan salu sunuu atinuu ara baree eeduuf wajjin deessee nama santa Gaddar bita dabbaan? isaa miti ni kiyyiba Wallahi billahi isa wallahi. Maal jette? akkas taanaan dubbadhu jii maa usa maan dubbanne amma isa wallahi laazim isa warabbal kaaba Obsi bara wali saafama jiran wal bira dhufaa jirani dhaabure dabbaal galchi. hayyee kottu jiru lubbuu okkee bilisuma kottu jiru Shabaha qabe malee isa. okkee hayyee kottu jiraa dubbatu Nama jarjartanii gadi hin darbinaa galchaa.
abshir qoto jir ara kharmato ko bane de ana maleka adaya no sibot ayadu badu jina madu bisa gutak isa tanana ma du botor ko jir maleka ayadu badu Dubbaddu Alaamuddin. Salaamu alaikum. Alaamuddin salaamu alaikum. Agaleen sirriitti dhagaantaana. Antaan gaafati munaafiqa kuni. koyo gutakabs Isuma Alaamuddin. koy Injiru bar sagaleen. Shabaqaadhaan isaa. shabaka isa jobs takkatti wasinii maa dhaggeeffadhaa. Fayaa fi maali woo jarjarri. Alaamuddin networkii keessa sirreeffadhu tartiiba wajjaa soinaa suuta wajjaa soinaa yoo waan kana keessa jiraachuu baatte if qulqulleessitaa networkii keessa sirreeffadhu ani dabbaalii suuta jiina wajjaa see baabaa kiyya dhaga'u jirtaa Dabbaal wooma takka takkaanin siimaan. baaba thank you habibi Ammaan tana sagalee biyya sirrii dhageesseenoo shabakallee sirreeffadheetiin. siin dhaga'u jira fiidoo ta'e naa bani fuula Ani arrabaa filleen seemuu hin dhaggeeffa. Hin fiidoo dhaggeeffadhaa. naa bani akkaan si arguuf sikka taate akkaan arguuf kaameraa kee naa bani akkana wal maddii ta'e wajjaa soinaa thank you Saddu. isuma okay anna bira mul'ataa jiru fiidoo bana jira ni mul'ata hin argan Muwatak. Isuman mu. na bira dukkana Xiqqoo ifa baatiriin tiin ofitti qabiin dukkana malee mul'ata. Dukkana garuu. fiidoo na bira mul'atu wan Lakki viidiyoon ni mul'ata garuu dukkanaadha. Dukkana isa ta'uu mirkana amma mirkana dabbaal kiyyatti oofi yoo bare. no rakkii nagarre koy ani nagarre gutakka Alaamuddin networkii keessa sirreeffadhu gutakka kaameraa kee naa bani ifaallee ibsadhu akka dhiiraatti tartiiba wajjaa soinaa yoo dhugaa qabaatte akka maqaan keessa hin banneef tartiibaan haasoinaa as bahii networkii sirreeffadhu ifaa sirreeffadhu taa'ina wajjaa see yoo na dhaga'u jiraatti yoo isa ta'e suuraa naa kaasa argaa jiru an dukkana na bira amma kaameraa banee na fakkaataa garuu dukkana ni mul'ata amma Marcos na bira dukkana nan argan Ifa iskiriinii ofitti qabi jedhiin yookaan yoo ibsaan bira hin jiru ta'e. Silkii ifaa ofitti. ibsadhu si argaa jiru ni mul'atu ifaa ibsadhu Yaa iskiriinii kee laayitii isaa dabali. ayya obboleettii ta'e ta'e inni jamtu as keessa jirti mi emmi ni jirta gobas emmi ni jirti ayyo ifaa kan kee mul'atu biroo ifaa kee sirreeffadhu ifaa kee shabakaa keetillee sirreeffadhu Asirree miti yaa. sabontu shabakaa sirreeffadhaa jira achiin sagalee qabiif shabakaan qabdu tiktok biraatiin fudhataa jira sabontu yeroo takka taattaa billee godhaatii meembara illee godhaa mee warra girtan hundi keessanuu shabakaan kiyya illee akka waan ta'u